Walloo fi naannichatti godaansi barsiisotaa barattoota akka malee dabaluun himame. Godaansi seeraan alaa barataa fi barsiisaa naannoo Amaaraa, Walloo Kibbaa, Walloo Kaabaa, godina addaa saba Oromoo dhimma xiyyeeffannoo dhabee fi yaaddessaa akka ta'e gabaasni raadiyoo Jarmanii DW ni agarsiisa. Ijoollee xixiqqoon barnoota addaan kutanii godaanuu jedha gabaasni kun. Kanneen godaansa seeraan alaa kanaaf ijoollummaatti barnoota addaan kutanii fedhii maatii isaaniitiin hadhaa godaansa argan gaabbii guddaa keessa akka jiranis ni dubbatu. Keessumaa lafa gammoojjii Walloo Kibbaa naannoo akka Taawulaadaare, Kalaalaa Qaalluu, Waggiddii, warra Baabboo, Laga Amboo jedhaman irraa godaansi mul'atu baay'ee yaaddessaa ta'uu ogeeyyiin barnootaa himan. Barattoonni shamarranii keessumaa walakkaan hir'achaa jiru. Ijoolleen shamarranii waggaa 12 ni godaanuu jedhu. Ijoollummaa isaaniirraa kaasee waa'ee godaansaa waan gaggaarii dhaga'aa kan guddatan ijoolleen barattoota aanaa baate godaansa akka filannoo gaariitti fudhachuun isaanii damee barnootaaf qormaata jabaa akka ta'e barsiisaa Yaasiin Idrisaa Himadee DW'tti dubbatee jira. Baay'inni barattoota godaananii yeroo gara yerootti dabalaa jira. Karaa seeraanis karaa seeraan alaatiinis galma'anii paaspoortii qabatanii viizaa eeggachaa baratu jedha barsiisaan kun. Barsiisonnis godaansa kanaaf saaxilamoodha. Barsiisota keessaa walakkaan karaa seeraan walakkaan ammoo karaa seeraan alaa godaanu. Mana barnootaa tokko keessaa fakkeenya yoon kaase barsiisonni 7 gadhiisanii jiru. Aanaa baatee mana barnootaa Eelaa jedhamaa jedha barsiisaan kun. Haaluma wal fakkaatuun Walloo Kaabaatti aanaan Habiruu ulaa godaansi seeraan alaa keessatti beekamu ta'uu isaatiin barattoonni barnoota addaan kutanii godaanuun kan barame ta'us barsiisonni hojii gadhiisanii godaanuun garuu rifaasisaa akka ta'e itti gaafatamaan waajjira barnootaa aanichaa Obbo Mangistuu Darajjee himanii jiru. Hammi harcaatii barattootaan qofa kan ibsamu osoo hin taane barsiisonni barana hojii gadhiisan 52 ta'u. Walakkaan biyya Arabaa, walakkaan hojii biraa barbaacha dhiisee deeme. Kanneen hojii gadhiisan garuu bakkee godaansa seeraan alaa barattootatti beekamu kana warreen tajaajilani. Balaa godaansa seeraan alaa gara biyyoota Arabaa kanaan dameen barnootaa qormaata jabaa keessa seenuu itti gaafatamaan qajeelcha barnootaa godina Walloo Kibbaa Alaaminee Abarraa himanii jiru. Ilaalchi hawaasni godaansaaf qabu dogoggora qabaachuun madda rakkoo kanaa ta'uu himan. Amma gammoojjii aanaa Taawulaadaaree keessa manni barnootaa tokko jira. Kan hanga kutaa 8ffaa qofa maatiin ijoollee isaanii itti barsiifatu. Haga kutaa 8ffaa qofa baratanii kaardii fudhatanii maatiin gara biyya Arabaa erga. Maatiin eenyutu maallaqa erge jedhee wal gaafata malee eenyutu doktora barsiifate kan jedhu hin jiru. Kan sadarkaa lammaffaas waggaa waggaan dabalaa jira jedhan qondaalli damee barnootaa kun. Manneen barnootaa Walloo Kibbaa 464 sababa rakkoo nageenyaan cufamaniin barattoonni 100,000 fi 69 barnootarra jiran. Akkaataa qajeelfama ministeerri hojii fi leenjii baasetti barattoonni ragaa barnootaa kutaa 8ffaa qaban biyya alaa deemanii hojjechuu danda'u. Kunis godaansa kana waan hammeesse keessaa tokko jedhan obbo Alaaminee. Gabaasni kan OMN fi DW'ti. Goleewwan magaalaa Finfinnee keessatti manneen maasaajii seeraan alaa dhoksaan socho'an to'achuu fi tumsi hawaasaa akka barbaachisu ibsame. Yakkamtoota mana maasaajii da'oo godhachuun ayyama osoo hin argatin dhoksaadhaan gochaa seeraan alaa aadaaf duudhaarraa maqan irratti bobba'an to'achuu fi tumsi hawaasaa akka barbaachisu abbaan taayitaa nyaataaf qorichaa magaalaa Finfinneedhaa beeksisee jira. Steven Geetaachoo Daayirektarri kutaa to'annoo nyaataaf dhaabbilee fayyaa abbaa taayitichaa Aaduu Reediyootti akka himanitti keessattuu mana jireenyaa waliin wal fakkeessuudhaan beeksisa miidiyaa hawaasaa irratti fayyadamuudhaan manneen maasaajii dhoksaan socho'an to'achuun rakkisaa ta'aa akka dhufe dubbatan. Dhaabbilee hayyama abbaa taayitichaatiin socho'an irratti hojiin hordoffii fi to'annoo cimee hojjetamuusaas daayirektarichi ibsanii jiru. Dhaabbilee tajaajila maasaajii seeraa fi itti gaafatamummaan kennan waldaa gochaa seeraan alaa ittisuuf ijaarametti gurmaa'uudhaan hojjechaa jiraachuus beeksisanii jiru. Kanaaf hawaasni namoota dhuunfaa gochaa seeraan alaa akkasii raawwatan yommuu argu qaama dhimmi ilaallatuuf akka gabaasu gaafatanii jiru. Akkasumas abbootiin qabeenyaa bakka hojii kireessan manni isaanii hojii seeraan alaatiif akka oolle akka hordofan waamicha dhiyeessanii jiru. Goleewwan magaalattii bakka adda addaatti manneen maasaajii sa'aatii 24 tajaajila kennan hedduutu jiru. Irra caalaan isaanii tajaajila seeraan alaa kan hayyamameefiin alatti kan kennan akka jiran bira ga'uusaa abbaan taayitaa nyaataaf qorichaa magaalichaadhaa beeksisee jira. Aaduu Reediyootu gabaase.
Hiriyoonni gaa'ilaa Michigaan kabaja waggaa gaa'ila isaanii irratti badhaasa looterii miliyoona 2 injifatan. Hiriyoonni gaa'ilaa Michigaan waggaa cidha isaanii kabajuu dura badhaasa looterii kutan abbaa injifannoo looterii doolaara miliyoona 2 ta'utu himame. Dubartiin ganna 44 Oakland kaantii kun qondaaltota looterii Michigaanitti akka himteetti guyyaa jaalala isaaniitti tikeetii Diamond Sunday Gold Scratch jedhamu bitachuudhaani. Aniif abbaan manaa koo tikeetii adda addaa Scratch of taphachuu jaallannaa jetti. Keessumaa tapha Diamond de Gold akka jaallatanii simte. Badhaasa looterii doolaara miliyoona 2 kana haga dhugaa ta'uusaa mirkaneeffatanitti hin amanne jechuudhaanis dubbatte. Hiriyaan keenya tokko aappii looterii ishee irratti iskaan akka gootuuf gaafanne. Aappiin sun raafamuu jalqabee yeroo doolaarri miliyoona 2 iskiriinii irratti ba'u guutummaatti rifadhe. Baay'ee nama gammachiisa. Waan hundaa caalaa kan nama ajaa'ibu ture jechuudhaanis himte. Komishiinarii looterii Suzaanaa Shikerii hiriyoota gaa'ilaa lamaaniin baga gammaddan jechuudhaan badhaasni kun barnoota ijoollee isaanii gara fuulduraaf deeggarsa kan ta'udha carra qabeeyyiidha jechuudhaanis dubbachuu UBI'tu gabaase.